sabni Oromoo eessaa dhufe? Eessas jiraataa ture? Profeesar Kiristoofer Iheraat kan jedhaman dhaloota Kiristoosiin dura bara 3500 saboota Kuush jiddu galaa baddaa jiraatan keessa sabni Oromoo isa guddaa akka ture barreessaniiru. Sabni Oromoo kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee kallattii adda addaatiin babal'achaa dhufe. Sabni Koonsoo jedhamu saba Oromoo faana walitti dhufanii jiraachaa turan. Isaanis Koonsoo Oromoo jedhamanii waamamu. Gara dho'a Rift Vaalii irraa sulula sana qabatanii gadi dhufan. Oromoon saboota kaaba baha Afrikaa keessa jiran wajjin walitti dhufeenya afaan, aadaa, bifaan walitti hidhiinsa guddaa qaba. Isaan keessaa saboota Ijipt Maalawwee keessa jiraatan, Sudaan Nuubiyaa keessa jiraatan, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa akkasumas as Itoophiyaa keessa jiraatan amma dhaqee Ugaandaa fi biyyoota handaara lafa Maadaagaskar gahutti bifaanis, aadaanis, afaaniinis walitti dhufeenya guddaa qaba. Asis Goojjaan keessa kan jiru hara Xaanaa kana irra kan qubatee jiru Oromoo ture. Oromoo Maccaati, warra Guguruu, warra Jaawbii jedhamu. Siruma warri Goojjaan kun Yajaawbii Shimal jechuun waamu. Naannoon sun Bahar Daar yookiin Finicaa Waraada jedhamti. Lagni guddaan Atlaantikii Indiyaan Ooshiinitti kan galu Keeniyaa keessa jira. Lammii biyya Ingilizii kan taate qorattuun seenaa Peeraam jedhamtu akka barreessitetti warri Seemitikii gara Itoophiyaa otoo hin seeniin dura saboonni Kuush Itoophiyaa keessa akka turanii fi isaan keessaa immoo sabni Oromoo isa guddaa ta'uu ibsiteetti. Sabni Oromoo uummanni isaa asuma handhuura Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e sochiin siyaasa diinagdee fi hawaasummaa isaa akkasumas baay'inni uummata isaa fi bal'inni teessuma lafaa isaa uumama Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Ormi yeroo seenaa dabsee barreessu Oromoon jaarraa 16ffaa achi asin turre jedha. Inni kan Maadaagaskar jedha. Inni kan Indiyaanidha jedha. Inni kan Keeniyaadha jedha. Oromoon dhalataa dachee Afrikaati. Uumamadha. Warri Oromoo alaa dhufe jedhan kun otoo isaan asiin dhufiin dura Oromoon as jiraataa ture. Keessattuu baha Afrikaa keessa. Oromoon dhalataa dachee Afrikaati. Saboonni Kuush Itoophiyaa keessa jiraatan hedduun isaanii sirna siyaasa diinagdee fi sirna gadaa Oromootiin wal fakkeenya qabu. Qaroominaa fi ammayyummaa isaaniitiin bu'uura dimookiraasii Afrikaa fi addunyaa jedhamee hayyootaan sirriitti kan leellifamu sirna gadaa Oromooti. Gadaa kanas warri kaanis ni qabu. Geediyoo, Sidaamaa fi Somaaleen fa'a. Asmaroom Laggasaa akkas jedha. Oromoon gadaa haareffachuu fi cimsachuu irratti saboota kaan caala jedha. Sabni Oromoo gadaa isaatiin sirna siyaasa diinagdee fi hawaasummaa isaa baroota hedduuf bulfachaa kan ture. Sabni Oromoo saba guddicha Itoophiyaati. Seerrii fi heerri ammayyaan osoo hin bahin dura Oromoon gadaa isaa keessatti aadaa waliin jireenya, duudhaa walqixxummaa fi kabaja uumama isaa kabajee ittiin bulaa ture. Aadaa keenya lakkifnu seera. Aadaa ormaa hin leellisnu seera. Aadaan keenya hin baddu seera.
jedhu abbootiin yeroo waaqa kadhatan. Oromoon lolaan biyyan bulchu dimokiraasiin bulcha malee taa'eeti arrabaan dubbateeti biyya bulcha. Warri nama ajjeesanii nama hidhan dimokiraasiin bulchina jedhanii odeessu sun immoo dimokiraasii miti. Oromoon orma firoomfachuu beeka. Oromoon guddifachaa beeka. Oromoon hammachuu beeka. Oromoon nama gosa fedhee haa ta'uutii yeroo keessummeessu aannan kennaaf loonfaa qalaaf eessaa dhufte jedhee gaafatee horii kennaaf. Barreessaan seenaa Liink jedhamu akkas jedhee barreesse. Oromoon dhaloota Kiristoosiin dura bara 300 irraa kaasee kaalaandarii yookiin gabatee ammayyaa bara lakkoofsa qabaachuun addunyaa irratti warra hangafaa ta'uu ibseera. Sirni qorannaa hawaa kan har'a qorattoonni ammayyaa fi saayintistoonni teeleskooppiin guyyaa fi halkan dukkanaa ifa urjiilee hordofanii barreessan caalaa beekumsi uummata keenyaa addunyaaf raajii ture. Kuushoon qaroomina addunyaaf bu'uura ture. Kuush bahaa keessaa saba guddicha kan ta'eef qaroomina Itoophiyaa durii keessatti gahee guddaa kan gumaache hangaftichi Oromoodha. Dhugaan kun osoo jiru seenaan saba Oromoo akkuma seenaa kuushoota durii saamamee dabee barreeffame maaliif laata? Seenaan kun kan dabee barreeffame bara mootii Minilikidha. Sabni Oromoo jaarraa hedduuf bakka uumama isaa kan ta'e jiddu galeessa Itoophiyaa bakka jireenya isaa godhachuun jiraachaa akka ture hayyoonni hedduun barreessaniiru. Jaarraa kurnaffaa irraa eegalee hanga jaarraa 14ffaatti mootonni kiristaanaa kaaba Itoophiyaa irraa ka'uun gara jiddu galeessaatti bahuun babal'achuu wayita yaalan sabni Oromoo gootummaadhaan dura dhaabbachuun faccisaa akka tures qorattoonni seenaa ragaa guddaa lafa kaa'aniiru. Jaarraa 14ffaa irratti baroota dheeraadhaaf lola hamaatu ture. Akkasumas mootonni adal kiristaanota gara giddu galeessa shawaatti babal'achaa lolaa turan waliin ta'uun Oromoota irratti lola waan bananiif Oromoonni baddaawwan shawaa keessa jiraachaa turan gara kibba Oromiyaa madda walaabuutti duubatti deebi'uun hanga bara 1522tti lafa lolaan duraa fudhatame deebifachuuf qophii guddaa akka gochaa turan hayyuun seenaa Makuraa Bulchaa jedhamu barreessaniiru. Walakkeessaa jaarraa 15ffaa fi 16ffaatti yeroon sun hooggantoota Oromoo sirna gadaatiif baay'ee rakkisaa ture. Diina lamaan meeshaa ammayyaa hidhate kana akkamitti dura dhaabbanne? Biyya abbaa keenyaa akkamitti baraarra? Sirna gadaa akkamitti eegna? Waan jedhutu ture. Lolli Oromoon jaarraa 16ffaa keessa gadaawwan 9 walitti aansuudhaan babal'ifatoo kaabaa lafa humnaan irraa fudhatan irratti adeemsisanis lola haqa lafa ofii deebifachuuf adeemsifame malee akka dabtaroonni sirna nafxanyaa seenaa dabsanii barreessan Oromoon biyya kamiyyuu buqqee gara Itoophiyaatti hin godaanne. Itoophiyaan biyya isaa bakka uumama isaati. Handhuurri dachee isaa Oromiyaadha. Yikunuu Amlaak kan jedhamu mootummaa Salamonaawwii istoor kan godhe namni beekamaan seenaa mootota Salamoon kan jedhamu riistoor godhetti agawuu irraa fudhate. Yikunuu Amlaak haati isaa Hawwii Caalaa jedhamti. Intala Azzaajii Caalaati yookiin abbaa waraanaa. Uummanni Oromoo madda walaabuutii
gadaa isaa haaromfachuun maqaa Tarsimoo Booroo Annaa fi Barii Aantuu yookiin Booranaaf Barreentuu jedhamu irratti of moggaase bara 1522 hanga bara 1594tti waggoota 72 yookiin gadaa 9 loluudhaan lafa isaa gita bitamtoota nafxanyaatiin fudhatame deebifachuun Oromiyaaf Oromummaa haaraan gaheera. Uummanni Oromoo lolee lolchiisee lafa isaa deebifatee abbaa biyyaa ta'e. Gurraacha gara garbaa tokkicha maqaan dhibbaa jedhee jiraachuu eegale jedhama.